tibba darbee linkiin karaa WhatsApp nutti ergamaa jiru kun Tele Super App Reward jedheeti kan dhufaa jiru. Badhaasa teelee birriirraa sii dhufedha jedha. Yoo xiqqaatee qarshii 42,000 argatteetta birrii Itoophiyaa siin jedha. Kun eessaa dhufe kuni teeleetu iskaam nu godhaa jira moo uummata saamtotatu maqaa teeleetiin nutti dhufe waan jedhu irratti yeroo darbee kana laayifii hojjechaa ture asii namootis marii geggeessaa turanii isarratti egaa rakkina teeleen qabus dubbannee jechuudha. Dhaabbattoonni tokko waan akkasiin sii godhaa subscribe naa godhi jedhanii guyyaa guyyaadhaan qarshii 5 sanaa ol namarraa kutachaa jiru. Kana teeleen maal quba qaba? Fakkeenyaaf namni tokko yoo deeggarsa akkasiin sii godha siin jedhe deeggarsi sun itti fufa yoo ta'edha kan inni birrii sirraa fudhatu. Sababa ati subscribe gooteef garuu guyyaa guutuu waan ati qabdu fudhata yoo ta'e, waggaa guutuu waan ati qabdu fudhata yoo ta'e rakkoodha. Amma baay'een keessan quban qabdanii teeleedhaanii subscribe gootanii dhaabbattoota adda addaatiif birrii kutaa jirtu. Birrii kutteetta fayyaa ta'e siin hin jedhu baay'ee. Kutuuf jetta maal wayya siin hin jedhu gaafa ati subscribe goote kaasee gaafa ati kaardii guuttattu kaardii keessirraa fuudha. Kaardii guuttee deebitee waan haasoftu dhabda eessa bu'ee jettee gaafatta. Kanaaf yoona nuti dhaabbattoota sobduu akkasii meeqaa subscribe goonee jirra. Amma fakkeenyaaf maayaa kan jedhamtu jirti. Maayaa jedhanii maayaan kun maal akka isheen taate hin beeku. Subscribe godhii guyyaatti birrii 5 daataa unlimited fayyadamta namaan jedhanii guyyaa tokko yookaan guyyaa 2 sii kennanii sana booda immoo ati guyyaa guyyaadhaan birrii 5 kaffaltaa garuu daataan sun hin hojjetu jedhan. Anamma naa galeeni kan inni subscribe godhee itti fayyadamu. Namni baay'een immoo quban qabu lafa isheetti subscribe taatuyyuu. Sababa kanaaf nyaatamaa jira jechuudha. Kana jechuun immoo iskaam jechuudha. Waan ati hin barbaanne tokko faayidaa siif hin qabne tokkoof guyyaa guyyaadhaan birrii sirraa kutataanaan dogoggora jedhee tibba darbe dubbadhee ture. Inni lammaffaan teelee dhumti gaafati birrii ergitu koyinii amma kana siilaannee irraati jalqabaa birrii 3 subscribe godhi birrii 3 siin jedhu guyyaa guyyaadhaan birrii 3 sirraa kutu. Yeroo tidhattee spiin gootu garuu wanta haaraan hin jiru. Zeeroo dhuma hundi isaa gara dhumaa. Makiinaa argattaa kan argattaa makiinaa argatta jedhan makiinaa argachuuf jedhee guyyaa guyyaan birrii 3 kaffaluu danda'a. Cubbuun qabu sana gochuun koo. Looteeriidha yoo ta'e naa ba'uu dhiisuunis waa biraati. Siistema isaa laaluu qaba teelee waan jedhu tibba darbee kaasee haasa'an ture. Looteeriidha yoo ta'e looteeriin hooggansa qabaam. Looterii biyyoolessaa Itoophiyaatu hooggana. Kanaaf guyyaa ba'u uummatatti himameetu ba'a malee konkolaataan ba'eeraa jedhu eenyuuf ba'e yoom ba'e akkamitti ba'e ani birrii baaseeraa beekuutu narra jira. Dhaabbattoonni teelee jala guggatan kun immoo harka sassaabbachuu qabu. Kanaaf immoo teeleetu itti gaafatamummaa fudhataa jedheen ture. Sadaffaa liinkiin maqaa teeleetiin ergamee kana foloo godhii nama tokkotti birrii 100 kaffalla jedhu jira ammarraa kana jira. Waggaa 2 fuuldura hojjedhee yoo xiqqaatee qarshii 12,013 na dhowwatan. Ani hojjedheera namoota galchee akkuma jedhan sana godhee teelee birrii afaan Oromootiin monuun jedhu yoommoo isa miti jette waan teeleen beeksisu hundatachi jalatti beeksifamu. Tarii goomsaaf ta'uu danda'a sun. Teeleen weebsaayitiin kun kan koomitii uummanni korraa of eeggatu maaf hin jiru. Inni biraan immoo liinkii ergamu kana akka hin xunne nuumtillee gaaraantii maalii qabna? Xunnee jennaan rakkoo mudatu maaltu dhufuu danda'a? Waan nuyi qabnu dabtararraa fudhatamuu danda'a jedheen dubbachaa ture. Akka carraa qorannoon kun bira gahamee jechuudha. Amma WhatsApp nama dhuunfaatiin baankii daldala Itoophiyaa cabsuuf yaalaa jiraachuu isaanii. Maaliif? Tootaalii yeroo namichi liinkii sana tuqu liinkiin sun akkaawuntii nama sanaa baankii walitti fida mitiire. Carraa isaanittiin dhaqanii baankii keessa waan jiru haalattiin waan achi keessa jiru irraa fuudhuu danda'an mijeeffatanii jiru ta'a. Kana saayiberiin Itoophiyaa qoratee bira ga'ee jechuudha. Namoonni akka of eeggataniif kun oduun kun kan ba'e.
erganii viidiyoo kana argee booda immoo wanti gaafa sana dubbannee waan barbaachisaa ta'uu itti amanee jechuudha caalaa umatti. Okay. Egaa har'a immoo wanni akkanaa kun deemee dhufee mana keenya iyyuu seenee waan nuyi qabnu nu jalaa akka hin fudhanneef of eeggannoo gochuu qabnaadha. Masiinooni yaada wayii dubbattee jirtaa waan sana kaase. Dubartiin sun akkamitti nyaatamtee maaltu ta'e? Dubartiin hojjettu faayinaansiiti akkuma siin jedhe sana nama waan salphaatti doggorsita namni salphaan doggorsa jedhamee yaadamu miti. Ayyee. Isheen akkasuma mana keessa teessuu liinkiin kun akkaatuma tammeettu kanaan dhufee seenee fi gaafa seenu isheenis akkasuma hin tuqxe isheenis jarjareetuma nasaaman seenee booda gaafa laaltu akkaawunti irratti tekstiin gadhee mana baastee kan jedhu. Gaafa laaltu ani baasnennaan lakkaa liinkii sana fudhate akka carraa ta'ee kan isaanii siinkii irratti gala kan isaan fudhatan garuu baankii irratti kan isaan fudhatanii yeroo laalan isaan hundi deebisanii immoo ammana kaffalattee kanaafuu badhaasa birrii ammanaa qabda jedhaniiti ammicha gaashee nutti garuu ammana qabdaa jedhanii erganii fi birriin sun hin galleefi akkaawunti irraa fudhatame akka carraa ta'e kan ishee hambise garuu akkaawunti komershaal irraati birrii amma kan isheen qabdu amma siin jedhe sana 1,000 wayii qabdi siinkii irratti galamiin daansaanii silaatii harka duwwaa hafteettitu guddaa achirra jiraate jechuudha. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Namni kun eessa jiraatti? Finfinneedhaa? Okay. TikTokiidhaan fayyadamti yoo ta'e nu seensisuun si mijata taanaan nu waami waan jiru uummatatti himtu. Amma namni baay'een saamamuuf jedhaa saamamaallee jira. Saamamuuf jedhaa saamamaallee jira. Argitanii qarshii 7,000 qofa achirraa qabdi 7,000 isaa jalaa fudhatan. Utuu isheen 700 qabaatte hoo. Utuu isheen 70 qabaatte hoo. Hundi isaa fudhatame eessa litti dubartiin kun?